Kun akkamina gayaa aappii ajaa'ibaa tokkoon isiniif daddarfee daawwattoota kiyya jaallatamoo fi kabajamoo. Aappichis aappii mana salaataa akkaataatti salaata namoota hin beekneef baay'ee isin fayyada jedhee yaada. Innis aappichi kunoo kan ammas ol isinii kana fakkaata. Kana fakkaatanis innis eessaayi salaat baay'ee namoota salaata hin beekne akkaataatti salaatan isiniif himaa. Inni sunoo kana fakkaata gubbatti doonii waliin ilaallu. Nama koo mul'inti mul'atu kana yaada. Tokkoffaa kaasee kun hangana jechuudha. Tokkoffaa kana kaasee waan waliin ilaallu ta'a. Baay'ee. Allahu Akbar. Lammaffaallee kun akkuma teettii fiddanii akkamatti. A'uudhu billahi minash shayxaani. Kan sadaffaa ilaallee. Allah. Baay'ee faayidaa guddaa isin qabu ummatoota keenya musliima. At-tahiyyatu lillahi baay'ee faayidanni itti fayyadamaadha. Jajjabeessan isin jaabboleeyyan kiyya. Inni keessaa buufama yoo jettanu pilaastorii keessaa buufama. Pilaastorii keessaa buufama. Eessaayi salaat. Kan inni kunoo kan ammatti mul'atu kana. Kan inni kana buufadhaadha. Itti fayyadama buleeyyan kiyya baay'ee isin faayidaa guddaa isin qaba. Namoota amma amaan shaadaa qabatan faadhaaf baay'ee faayidaa akkaataatti salaata naman gaafatanii asuma gubbaadhaa buufatanii itti fayyadamuu ni danda'anii. Dhagaattiin siniin janga walitti deemuutti.